Akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota YouTube chaanaalii keenya. Kun The Great News YouTube chaanaaliidha. Warreen miseensa maatii YouTube chaanaalii kanaa hin taane subscribe gochuun miseensa maatii YouTube chaanaalii kanaa ta'a. Akkasumas odeeffannoo wayitawaalee nuti guyyaa guyyaatiin gadi lakkisnu hordofaa isiniin jecha. Warreen miseensa maatii YouTube chaanaalii kanaa taatan immoo like fi share gochuun nu jajjabeessaa. Akkasumas qeeqaa fi yaada yoo qabaattan koomentii jalatti nu barreessaa isiniif jecha. Odeeffannoo wayitawaa guyyaa har'aaf qabadheen dhufeen isin dabarsaa nu hordofaa. Marree kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota YouTube chaanaalii keenya. Har'a odeeffannoo wayitawaa amantiilee gurguddoo addunyaa keenya keessa jiran faana wal isin barsiisuufan adeemaa. Amantoota gurguddaa addunyaa keenya keessatti beekamaa jiran kanneen namoota hundumaa bukkeetti hin beekamne amantoota ajaa'ibaa gurguddaa 5 qabadheen isiniif dhiyaadheera. Asumaan na hordofaa. Addunyaan guuttee hin dhangalaatu akkuma jedhamu gurraacha adii dheeraa gabaabaa furdaa qal'aa arjaa doqna hiyyeessa sooressa osoo hin jedhin of keessatti baattee jiraatti. Marree hordoftoota keenya anis guyyaa har'a odeeffannoo wayitawaa addunyaan keenya maal keessa jirti kan jedhuun isin bashannansiisaa isin bohaarsaa isiniif qooduufan dhiyaadheera na hordofaa isiniin jedhama. Amantiin kan abbaati akkuma jedhamu amantoota ajaa'ibaa ta'an kan addunyaa kana irratti jiran keessaa 5 isiniif qooduuf dhufeera. Garaagarummaa fi tokkummaa yookiin jaallatamummaa amantoota kanaan isiniif dhiyeessaa na hordofaa. Amantiin ajaa'iba ta'an addunyaa kanarra jiran keessaa amantoota ajaa'iboo namoota hedduu bukkeetti kofalchiisoo bashannansiisoo ta'an keessaa amantiin inni tokko amantii waaqeffannaa hantuutaatiin. Biyya uummata barate hedduminaan qabaachuun addunyaa kana irratti beekamtu biyya Hindii keessatti amantiin jaarraa 15ffaa keessa uumame amantii hantuuta waaqeffannaatiin. Marree akkuma amantii warreen kan biroo mana sagadaa mataa isaa ijaaranii fi hantuutaan danoominaan qabanii keessatti horsiisuun itti waaqeffatu. Amantiin kun jaarraa 16ffaa keessa haa eegaluyyuu namoota muraasaatiin malee guyyaa har'aa sadarkaa addunyaatti beekamtii guddaa argachuun hordoftoota kumaatamaan lakkaa'amaniin waaqeffatamaa jira. Akka seera amantii kanaatti hordoftoonni amantii kanaa mana sagadaa kanatti ol yeroo galan kophee isaanii ofirraa baasuun ol galu. Akka carraa ta'ee hantuuta tokko miila nama tokko irra yoo qaxxaamurte namichi akka carraa qabeessaatti of itti waaqeffachaa jiru. Nuti hantuuta mana keenya keessatti yoo argine kiyyoo kiyyeessinee fi yookiin qorichaan qabneetu ajjeesna. Kun immoo hordoftoota amantii hantuuta waaqeffannaa faana walitti nu buusa. Marree odeeffannoon wayitawaa addunyaan keenya guyyaa har'aa qabattee gadi baate keessa amantii hantuuta waaqeffannaa isin biraan geenyerra. Amantiilee warreen kaanis akkasuma dabaluun isin biraan geenya nu hordofaa isiniin jenna. Amantiin inni lammaffaan immoo amantii seexaanizimiiti. Amantiin seexaanizimii amantii biyya Kaalifoorniyaa keessatti bara 1660 keessa hundeeffame yoo ta'u, amantiin kun yeroo jalqabaatiif nama tokko gameessa Jefferson jedhamuun halkan tokko keessatti hundeeffamuyyuu malee yeroo ammaa kana amantii hordoftoota miiliyoonaan lakkaa'amaniin hordofamaa jira. Akka hundeessaa amantiin kanaa jedhutti amantii kana hundeessuuf galgala tokko qofaa natti fudhate yeroo jedhu dhaga'ameera. Gameessi kun amantii kana qofaa isaa haa hundeessuyyuu malee battalumaan hordoftoota miiliyoonaan lakkaa'aman booji'uu danda'eera. Gameessi kun garuu amantii kana erga hundeesse waggaa tokko caalaa hin jiraanne du'aan addunyaa kana irraa boqote. Yeroo yaaliif mana wal'aansaa fayyaa deemee yaalirra jirutti ogeessa isaatiin akkas jechuun dubbachuun isaas dhaga'ameera. Ani maalin godhe dogoggora hamma kana ga'u
akkamittan hojjedha jedhee osoo of cepha'u lubbuun isaa darbus dhaga'ameera. Maarree kaa namni hojii gaarii yoo hojjete hojii isaatti gammadaa jiraata. Akkasumas immoo yoo hojii hamaa dalage hojii isaatti osoo of cepha'u dachee irra godaanuunsa beekamaadha. Kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota YouTube chaanaalii keenya. Amantiin seexaanizimii amantiiwwan addunyaa keenya irratti saffisaan babal'achaa jiran keessaa amantii akka jalqabaatti ilaalamudha. Amantiin kun nama tokkoon erga hundeeffamee booda biyyoota xixiqqaa fi biyyoota guddatan hedduu keessatti hordoftoota hedduutiin hordofamaa jira. Amantiin kun namoota hedduutiin hordofamuyyuu malee amantii waaqummaa wajjin walitti nama buusu, amantii gochaa cigaasisaa, amantii safuu uummataa faana wal nama rukuchiisu ta'uun ni beekama. Hoogganaan amantii seexaanizimii kunis kanumaaf lubbuun isaa hin dheeranne fakkaata. Maarree kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota YouTube chaanaalii keenya, amantiilee ajaa'iboo ta'an 5 isinii qabanne keessaa amantiileen 2 kana fakkaatu warreen hafan immoo kutaa itti aanan keessatti waliin ilaallaa. Nu hordofaa isiniin jecha, akkasumas yaadaa fi qeeqa keessan koomentii jalatti nu barreessaa. Laayikii fi sheer gochuun nu jajjabeessaa isiniin jecha. Asumaan miseensa maatii YouTube keenyaa ta'a. Warri miseensa maatii YouTube keenyaa hin taane immoo odeeffannoo wayitawaa, bohaarsoo, bashannansiisoo fi barsiisoo ta'an irraa baradhaa isiniin jecha isin affeerra.